ibsam adda bilisummaa Oromoorraa nuuf ergame isiniif dhiyeessinam. Kora sabam seeran ala yeroo ammaa kanam waajjira muummee Finfinneetti taasifame ilaalchisee ibsam adda bilisummaa Oromoo bitootessam 12 bara 2021 gocha waliin dhahiinsaam gareem ABO'rraa cabsatanii bahan kan qaama caasaam dhaaban alaan ijaaramanii fi mallaqaan gargaaramaniin uumameem dhaabni keenya keessumaa hoggana ilaalchisee dhimma kana qulqulleessuuf jecham korri sabam addaa akka godhamu boordiin filannoo biyyaalessaam Itoophiyaam dhaaba keenyaaf akeekee jiram. Boordiin filannoo Itoophiyaas filannootti aanu duram yaada wal dhahaam dhimma hoggana ABO dhalate jedhu furuuf kora sabaa geggeessuuf yaada qabnum deeggaree jiram. Haaluma kanaan koreen qopheessituun adda bilisummaa Oromoo armaan dura gubii sabaa filamem yeroo sanarraa eegaleem bu'uura heera keenya fi dambii kora sabaa ittiin geggeessaniin raawwii isaatiif hojjechaa jiram. Dhimma kana ilaalchiseen boordiin filannoo Itoophiyaa xalayaa seera qabeessan beeksifamee jiram. Yeroo dhiyoo keessattis korichim itti dhiheenyaan hojjechuu fi qunnamtii sirnaawaa taasisuun jalqabee jiram. Fakkeenyaaf sochii itti jirruu fi hanga milkoofne boordii filannoo Itoophiyaatiif sirnaan beeksisaa jirram. Haaluma wal fakkaatuun boordiin filannoo kora sabaa dhaabni keenya godhachuuf haala akka mijeessuuf dhaabni keenya itti iyyatee jiram. Addatti waajjira muummee keenya Finfinneetti argamu kan poolisii magaalaa Finfinneen cufamee jiru banuun keessatti argamu. Kana malees ABO'n gaafam guyyaa 25 ji'a lammaffaa bara 2021 xalayaam idilee boordii filannoo Itoophiyaatiin barreessin waajjiraaleen muummee keenya akka nuuf banamanii fi kora adeemsisuuf haala mijataa akka nuuf uumamu gaafannee jirra. Gaafam guyyaa tokkoom ji'a 8ffaan bara 2020 komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee waajjiraalee muummee keenya ajaja mana murtiin alam humnaan cufuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa kanarraa eegaleem waajjirri muummee keenya to'annoo komishinii poolisii Finfinnee jala galeem hojiiwwan waajjira keessa fi naannoo mooraa waajjirichaatti dalagaman hundam uggura isaa jalam galchee jiram. Haa ta'u malee akkaataa odeeffannoo nu dhaqqabaa jiruun bakka poolisiin mootummaa hedduun argamanitti walgahiin seeran alaa waajjira dhaabaa keessatti garee dhaabarraa cabsatanii bahaniin adeemsifamaa jira. Akkaataa odeeffannoo nu gahe kanaan gaafam guyyaa 12 ji'a 3ffaa bara 2021 adda bilisummaa Oromoo walgahii seeran alaa kun taasifamuu isaatiin akka mormuu fi hin fudhanne komishinii poolisii Finfinneetiif xalayaa seerawaa barreesse. Ta'us poolisiin dirqama isaa hanqatuun komishiniin poolisii Finfinnee itti gaafatamam yeroo waajjira nu baasan simatan sanarraa waan maddu ni fudhatu. Walgahiin waajjira muummee keenyatti warreen dhaabarraa cabsatanii bahaniin adeemsifamaa jiru guutumaatti seeran alaa fi hayyamamuu fi kan hin malleedha. Akkasumas kun hanqinam itti gaafatamummaa qaama beekaa walgahii seeran alaa kanam geggeessaa jiruuti. Qaamni dhaabarraa cabsate kun seera kora sabaa heera fi dambiiwwan keessoo dhaabichaa akkasumas seera galmeessa boordii filannoo Itoophiyaa lakkoofsa E1162 irra bara 2019 cabse kanam adeemsisuuf bu'uura seeraa yookaan aangoo heeraa kamuu hin qabu. Komishiniin poolisii Finfinnee gareen dhaabarraa cabsate kun waajjira keenya keessatti beekamtii fi hayyama hayyuu duree dhaaban alaa fi tartiiba gubiin sabaa itti kora geggeessu kunis August gaafa tokko bara 2020 irraa eegaleem hayyu dureem hojjettoota fi miseensotaam dabalatee nuyi hogganam ABO humnaan waajjira keessaa baasuun hayyamuu fi aangoo seeraa tasam hin qabu ture. Kanaafuu uummanni Oromoo ummattootni Itoophiyaa fi hawaasni idil addunyaa akka hubatu kan barbaannu ABO irratti gochaan seeraan alaam haqa maleessa fi saamichi siyaasaa xaxaan guutame raawwatamuu fi biyyattiin gara jeequmsa guddaa dabalataatti dhiibaa jiraachuun adda bilisummaa Oromoo ni hubachiisa. Itti gaafatamni waliigalaa kanas kan mootummaa fi dhaabbata mootummaa gocha seeran alaam kanam raawwachaa jiraniiti. Dogoggora olaanaa kanam boordiin filannoo Itoophiyaa qaamolee haqaa fi qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa dabalatee jaarmiyaaleen murteessoo biyyattiin keessumattuu komishiniin poolisii Finfinnee akka sirreessan gadi jabeessee gaafanna. Miseensotaa fi deeggartoota keenya walgahii fakkeessaa kanarratti dammaquu fi guutummaan irraa qooda fudhatu lagatan galateeffachaa dhaaba isaanii eeggachuuf itti fufiinsan jabaatanii akka hojjetan dhaamsa dabarsinaaf. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitootessa 12 bara 2021. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya rakkoon kun maaliif akka furamuun ulfaate gara fuulduraatti ogeeyyota seeraa dhiheessuun kan